Oduu hangafootatiin eegala. Oduu rifachiisaa dhaga'ameen dubartiin ijoollee lama galaafatte miliquun ishee dhaga'amee jira. Daa'imman abbaa warraa ishee lama meeshaa qara qabuun erga miitee booda gubdee yeroodhaaf miliquun ishee ibsameetiin jira. Bal'ina odeessa kana qabanneetiin jirra kan isin biraan geenyu ta'a. Balaa lolaa fi sigiga lafaatiin mudateen lubbuun namoota 400 siquu darbuun ibsamee jira. Bal'ina odeessa kanaas qabannee jirra kan isin biraan geenyu ta'a. Odeessa keenya kan biraatiin ammoo biyya Ameerikaa magaalaa Filooriidaatti diraagooniin jawwee dhaabbatee ture akka tasaa gubachuun isaa dhaga'amee jira. Bal'ina odeessa kanaallee qabannee jirra kan isin biraan geenyu ta'a. Odeessa keenya kan biraatiin ammoo yakka shororkeessummaatiin barbaadamaa kan ture goobaziisisaa to'atamuun isaa ibsamee jira. Bal'ina odeessa kanaas qabannee jirra kan isin biraan geenyu ta'a. Sadarkaa addunyaalessaatti gatiin sukkaaraa fi foonii irra deebi'uudhaan dabaluun isaa ibsamee jira. Bal'ina odeessa kanaa fi kanneen biroo qabannee jirra. Hanga xumura odeessa keenyaatti nu waliin tura. Waggoota dheeraadhaaf kiristaanonni miidiyaaleetiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef maarree kunoo Kiristiyaan miidiyaa sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf miidiyaa haqaa odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa yuutuubii Kiristaan miidiyaa subscribe, like, share godha. warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Nagaan faraarri Kiristoos bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii sagalee kiristiyaanotaa ta'ee Kiristiyaan miidiyaatti kan dhuftan subscribe godhachuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u ala tokko gadi tuquun ol kan jetturra kaawwachuu hin dagatina. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan kiristiyaanummaa wayita karaa chaanaalii keenyaa gadhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf isin gargaara. Yaadaaf gaaffii keessan koomentii irratti nu qoodaa. Like share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan ba'a. Kallattiidhaan odeeffannoo yeroo kanaaf isiniif qindeeffannetti wal wajjin hadabarru. Odeessa keenya jalqabaatiin oduu rifachiisaa dhaga'ameen dubartiin ijoollee lama galaafattee miliquun ishee ibsamee jira. Magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Buraayyuu aanaa Kattaa naannoo bakka addaa gooxii Buraayyuu sadaffaa jedhamuun beekamutti gaafa 27 jiini 8 bara 2015tti shakkamtuun Aatii Buddeenii Nagaasee Kabbadaa Birrii jedhamtu daa'imman abbaa warraa ishee lama meeshaalee qara qabuun erga miitee booda gubdee yeroodhaaf miliquun ishee ibsamee jira. Maarree qajeelchaa olaanaa poolisii kutaa magaalaa Buraayyuu shakkamtuu kana to'achuudhaaf sochii taasifamaa jiru uummanni akka tumsullee gaafatee jira. Hoogganaan diviizhinii qorannoo yakkaa saajin olaanaa Qananiisaa Taaddasee akka ibsanitti aadde Nagaasee Kabbada maqaa dabalataa Tigistii Kabbadeetiin beekamtu daa'imman abbaa warraa ishee haadha manaa biraarraa godhatee mucaa dhiiraa waggaa 13 fi shamarree waggaa 4 hinaaffaa abbaa daa'immanii yookaan abbaa manaa ishee obbo Geeta'uun Baalchaa Dabalirraa qabduun ebilaa 27 bara 2015 halkan keessaa sa'aatii 9:00 abbaan manaa ishee hojii qalma horiidhaaf yeroo gara qeeraa adeemetti qaltee gubdee ajjeestee miliquun shakkamtee poolisiidhaan barbaadamaa akka jirtu ibsamee jira. Egaa uummanni sochii shakkamtuu kanaa to'achuuf taasifamaa jiru akka tumsus gaafatameetiin jira. Nutis gama keenyaan maatii gaddi mudateef jajjabina hawwina.
Odeessa keenya kan biraatiin ammoo biyya Ameerikaa magaalaa Filooriidaatti diraagooniin jawwee dhaabbatee ture akka tasaa gubachuun isaa dhaga'amee jira. Biyya Ameerikaa magaalaa Filooriidaatti bakka namoonni miliyoonaan lakkaa'aman deemanii daawwatanitti Islaand iddoo jedhamutti diraagooniin jawwee dhaabbatee ture akka tasaa gubachuu isaarraan kan ka'e naasuu fi dinqifannaa addaa uumee jira jedhame. Fakkiin diraagoonii socho'aa kun teekinooloojii ammayyaa fi gatii qaaliidhaan kan ijaarame tajaajilaaf kan oole yoo ta'u, daawwattoonni hedduun deemuudhaan akka daawwatanii fi akka itti bohaaranis himamee jira. Namoonni keessoo isaa beekan akka jedhanitti yoo ta'e ammoo waggaa waggaadhaan aarsaan dhiigaa lafa sanatti akka dhiyeeffamu yookaan akka aarfamullee ni dubbatu. Dabalataanis namoonni qaama saala wal fakkaataa waliin gaa'ela dhaabbatan dhaabbaticha keessatti hedduminaan kan hirmaatan yoo ta'u, dhaabbatichi namoota kanneeniif yeroo hundayyuu akka dhaabbatuu fi akka falmus ibsamee jira. Maarree gochii dhaabbata kanaa kana qofas miti. Fiilmiiwwan garaagaraa kan hojjetee gadi lakkisu yoo ta'u, fiilmiiwwan hojjetee gadi lakkisuunis gocha daa'imman lolaaf kakaasuu fi yaada hin barbaachisnetti guddisuu irratti xiyyeeffatee akka hojjetus himamee jira. Maarree gocha isaa kanaan dhufaatii bineensichaa ifatti kan beeksises yoo ta'u, namoonni hedduun haasa'uu irratti argamu. Egaa fakkiin jawwee gubatee kun osoo omtuu hin tuqin gubachuun isaa baay'ee naasisee jira. Dhugumayyuu Waaqayyo hojii hojjechuu irra jira. Gurra kan qabu haa dhaga'u. Dhufaatii Waaqayyoos dhiyaateera waan ta'eef carraa qabnutti fayyadamne qalbii jijjiirrachuudhaan gara Waaqayyootti haa deebinuun dhaamsa keenya. Odeessa keenya kan biraatiin ammoo yakka shororkeessummaatiin barbaadamaa kan ture Goobazee Sisaay to'atamuunsaa ibsamee jira. Naannoo Amaaraatti finxaaleeyyii waliin ta'uudhaan humnaan mootummaa diiguudhaaf hojjechaa turu yakka shororkeessummaatiin barbaadamaa kan ture Goobazee Sisaay to'atamuu humni waloo nageenyaa fi tasgabbii beeksisee jira. Namni dhuunfaan kun Jibuutii galuudhaan gara biyya biraatti ce'uuf wayita yaalaa ture Interpoolisii idil addunyaa fi poolisii biyyaalessaa Jibuutii waliin ta'uudhaan to'annoo jala kan oole yoo ta'u, gara Finfinnee dhufuudhaan humnoonni waloo nageenyaa fi tasgabbii miidiyaalee garaagaraaf ibsanii jiru. Mootummaa naannoo Amaaraa humnaan diiguun aangoo naannichaa humnaan to'achuu fi finxaaleeyyii biyya keessaa fi alaan gurmaa'uu sochii isaa kan turan yoo ta'u, mootummaan tarkaanfii seeraa fudhataa kan jiru yoo ta'u, humni waloo nageenyaa fi tasgabbii ebilaa 22 bara 2015 baaseen himuun isaa kan yaadatamudha. Maarree Goobazee Sisaayeen alaa qaamoleen kan biroo yookaan namoonni kan biroo barbaadamaa kan jiran yoo ta'u, qaamolee kanneen to'annoo jala oolchuudhaaf humni waloo kun akkaataa waliigaltee Interpoolisiitiin hojjechaa kan ture ta'uusaas ibseetiin jira. Maarree namoota dhuunfaa barbaadamaa turan keessaa Goobazee Sisaay guyyaa dheengaddaa to'annoo jala oolchuusaas eereetiin jira. Odeessa keenya kan biraatiin ammoo sadarkaa addunyaatti gatiin sukkaaraa fi foonii irra deebi'uudhaan dabaluunsaa ibsamee jira. Sadarkaa addunyaatti gatiin sukkaaraa fi foonii irra deebi'uudhaan dabalii argisiisu dhaabbanni mootummaa gamtoomanii beeksiseetiin jira. Akka ragaan dhaabbata qonnaa fi nyaata addunyaa argisiisutti baatii ebilaa darbe kana keessa gatii sukkaaraa fi foonii sadarkaa addunyaatti dabalii argisiiseera jedha. Baatii kana keessa sukkaaraa fi bu'aalee foonii irratti dabaliin gatii kan mul'ate yoo ta'u, gatiin midhaan dheedhii, bu'aalee aannanii, zayitaa fi kuduraa fi muduraa ammoo hanga tokko hir'isuu isaa irreetiitu gabaase. Egaa gatiin sukkaaraa parsantii 17.6 dabalii argisiisuunsaa ibsamee jira. Dabaliin gatii kun bara faranjoota 2011 asirraa olaantummaadhaan akka dabalees heerameetiin jira. Gatiin foonii parsantii 1.3 dabalii argisiisu dhaabbatichi
gabaaseetiin jira. Baatiiwwan 5 darbanii fi walitti aansuun gatiin aannanii fi bu'aalee aannanii %1.7 hir'isuu fi zayinii fi kuduraaleen %1.3 hir'isuunis heeramee jira. Ruuziin alaa gatiin midhaan nyaataa fi midhaan dheedhii ammoo %1.7 hir'ina argisiisuunsaas ibsameetiin jira. Odeessa keenya kan biraatiin ammoo balaa lolaa fi sigiga lafaatiin mudateen lubbuun namoota 400tti siquu akka darbee eeramee jira. Bahaa Dimokiraatik Rippaabilik Koongootti torban darbe keessa lolaa fi sigiga lafaa qaqqabeen lakkoofsi namoota du'anii 400tti akka siquu eerameera. Qondaaltonni biyyattii rooba cimaa kamisa darbe roobeen namoonni 200 lubbuudhaan darbuu isaanii heeranii turan. Mandaroota qarqara haroo Kiivuutti argamanitti namoonni miseensa maatii isaanii barbaacha harkaan illee osoo hin hafin biyyee keessaa barbaacha itti fufuu isaanii eeree jira. Tola ooltonni fannoo diimaa Koongoodhaaf hojjetan hammatti korojoo reeffa keessa tursiisan jalaa akka dhumees heeranii jiru. Mandaroota Bushushuu fi Nyamubuukitti kan bulchiinsa Kiivuu Kibbaatti argamutti reeffa namoota hedduu uffata qorraatiin maruudhaan bakka tokkotti kuusaa jirus jedhame. Erga balaan lolaa hamaan kun mudate guyyaa 4 kan lakkoofsise yoo ta'u lakkoofsi namoota du'anii dabalaa jiraas jedhamee jira. Maarree hangaa odeeffannoon kun nu qaqqabetti lakkoofsi nama du'anii 394 akka qaqqabees himameera. Armeen Nyamubuukitti jiraatanii fi gadda guddaa keessa ta'an tokko abbaan warraa isaanii lubbuudhaan olee hospitaalaa kan jiru yoo ta'u ijoolleen isaanii hunduu lubbuudhaan akka darbanis ibsitee jirti. Armeen kun egaa guyyaa dhumaa addunyaa fakkaata jechuudhaan kan dubbatan yoo ta'u abbaa fi haadha ishee akkasumas obbolaa ishee 2 balaa kanaan akka dhabdes ibsitee jirti. Naannichatti manneen mukaa fi qorqorroodhaan ijaaraman lolaa cimaa kanaan fudhatamanii jiru. Mandara Bushushuutti manneen bishaaniin hin fudhatamin hafan kaan ammoo walakkaadhaan dhoqqeedhaan akka awwaalamanis ibsameetiin jira. Roobni cimaan torban darbe keessaa haroo Kiivuu gamaa achaanuun mudates biyyattii hollaa Ruwaandaatti du'a namoota 130 sababa ta'eera jedhame. Hoogganaan UNA Antooniyoo Guuteres lolaan kun jijjiiramni qilleensaa akkaan hammaachaa dhufuu isaatiif mul'istuudha jechuudhaan ibsee jira. Maatii gaddi mudateef jajjabina hawwina. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessii wayitaawwaanii yeroo kanaaf siniif qindeeffannee kanumaan gaammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadha. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii sagalee Kiristiyaanota maraa ta'e Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan subscribe gochuudhaan
mallattoo beelii sana fuulduratti isinii ba'u haala tokko gadi tuquun ol kan jettu irra kaawwachuu hin dagatina. Yaadaaf gaafii qabdan koomentii irratti nu qooda, like share gochuudhaanis guddina chaanaalii keenyaa keessatti gahee keessan ba'a. Daawwattoota keenya karaa fuula weebsaayitii keenya www.christiannewsethiopia.com odeeffannoowwan kiristiyaanummaa fi biyya keenya ilaalatan barreeffamaan argachuu ni dandeessu. Sa'aatota muraasaa booddee odeeffannoo kiristiyaanummaa gara birootiin hamma deebinee ol arginutti turtiin gaarii isiniif haa ta'u. Nagaan tura.